baala koshombi ariyee wal goba kormi baala koshombi ariyee wal goba kormi korma kuduru romoolee cuma duru korma kuduru romoolee cuma duru baala atara ariyee wal tarattara baala atara ariyee wal tarattara leencan booqa'eera baala koshombi ariyee wal goba kormi jonkee ga'eera baala koshombi ariyee wal goba addi bilisummaa baa'oo qaam tokkoome jaalgalaasa dilbootiin hoogganam eegi qabsoo hidhannoo laf kaa'uun qabsoo karaa nagaa fudhate gar biyyaa galeen booti dhiyoota yeroo jalqabaatiif magaal Finfinnee dheed birbirsa gooroo yookaan piyaasa jedhamuun marii uummata bal'aa waliin midhaaffate. Marii tanirra paartilee siyaasaa deeggartoota paartichaatiif uummati bal'aan argaman yoo ta'u haal yeroo irratti dhimmoota gugurdoon ka'uun irra mari'atame. Dhimmoota guyyaa sun marii irra kaan keessa dubbii magaal Finfinnee duul maqballeessa Oromoo irra godhamuu jiru shir siyaasaa hasirni federaalizimii diiguun olaantummaa sab tokko lubbuu toruuf godhama dhimma tokkummaa boo dabalatee wamdhuuga keerratti haasa'an. Hayyuu dureen aboo qaam ce'umsa galaasa dilboo waggoota dhugaan durgaaf qabsoo jalqabeetti jaalisa guutamaa waash waliin ta'uun birbirsa gooroo yookaan piyaasaatti abbaa hotel mariin itti godhamte suniin wal baruu himuuni. Yeroo dhumaatiif abbaa isaaniitiin labsuniin wal arganii nagaa walitti dhaamatanii gargar ba'uu yaadachuun gara nama mi'eessa. Har'a naannoo kana naannoon yaadannoo qabdi. Ganda ofii ta'ee qe'ee ofii yookaan bakki yeroo murtaa'eef illee jiraatan yaadannoo qabdi jechaadha. Gamuu shaloom shaloom jedhuttiin galan ture. Gaafas abbaa galma kanaa maqaa isaanii argeen bareegaa amma dur garuu suuqii xiqqoo tokko ollaa keenyaa qabu. Namoota qabsoo irratti wareegaman keessaa jaalguutamaa hawaastu akka wal baradhuun godhe. Jaalguutamaa hawaasii fi Jaalahamad Bunaa. Achii booddee yeroo garii deddeebinee walis argina turre. Amma yeroon isaa waggaa 42. Yaadannoon biraa ganda kanaati kan inni daggalatti bade. Ganda kanatti kan inni abbaa kiyya yeroo maayyiitiif ijaan argee ergasii lubbuun darbe. Yeroo kanadha kan waan qaqqabnu hunda facaafnee biraa deemne. Egaa yaadannoo kana kan hin kaasee fi laftis yaadannoo qabdii naannoonis yaadannoo qabdii kan jedhu irraan kaase. Hunda caalaa immoo namoonni qabsoo kana keessatti bebbeekamoo ta'anii fi qabsoodhaan lubbuun isaanii dabarte namni mana sana hin gahin hin jiru. Kan hin kana kaasee fi seensuma akkanaa ta'uuf. Waggaa 27 akkuma beektan waggaa 27 adda turre. Carraa argameen deebinee amma kunoo isin gidduutti argamna. Yeroo isin gidduutti argamnu kana maaliif dhuftan jedhan akkamitti dhuftan jettanii gaggaafachuun hin oolu ta'a jechaadha. Kan dhufneef deebisaan isaa salphaadha. Sibiila kaafnee qabsoo gochaa turreetu nagaadhaan biyya keenyatti deebinee qabsoo ummata keenya keessaa wajjin qabsoofna kan jedhu murteeffanneetu. Wanti gara biyya keenyaatti nu hawwate adeemsa jijjiiramaa biyya keenya keessatti jalqabee fi mallattoo bulchiinsi haaraan bakka bu'e agarsiise jechuun dhaabonni poolitikaa mormitoota ta'an kanneen qawwee baatanis haa ta'uu hin baatin biyyatti galanii nagaadhaan olaantummaa seeraa kabajuudhaan akeeka isaanii ituu akka jijjiiran hin dirqamin dhiibbaan garaagaraas ituu irratti hin godhamin socho'uudhaaf hin danda'u kan jedhuun afeerraa nuu godhameen warra dhimmi ilaalu wajjin wal arginee haasofneetu biyya dhufne.
Eegi waggoota hedduummeesha baannee qabsaa turreen booti jijjiiram siyaasaa akka biyyatti godhame waamichi nu godhame akka karaa nagaatiin galle qabsoon fudhannee gallee jedhu. Maal isinoo dur sibiila baattu ture wantumti amma sibiila lafa sin keessisee asitti sin deebise oo maali jettanii gaaffiin itti aanumataa keessan keessa naanna'uun oolu ta'a jechaadha. Akkuma hundi keessan hubattanitti qawween kan qananiif jedhanii baatan miti. Sibiila kaasuutti kan dirqamneef mirga ummata keenyaa gaaffii inni bilisummaa isaatiif qabu nagaan deebisuudhaaf carraan homtuu waan dhabameef. Hanga gaafa nuti deemnetti isaa ta'u erga bilisummaa Oromoo dhalate boodas nagaadhaan qabsaa'uudhaaf nagaadhaan biyya kana keessatti mirga ummata isaanii falmachuudhaaf hayyoonni keenya, ogeessonni keenya, qotee bultoonni keenya, namootiin abbootiin amantii keenya gatii qaalii kafalaniiru, gatii lubbuu kafalaniiru jecha. Warri nurratti aangoo irratti wal jijjiire nagaadhaan rakkoo furuurra furmaanni tokkicha jiru humna qofaa ta'e. Humnaan nu hacuucanii sirna cunqursaa isaanii jala akka nuti turru filmaata godhatanii ka'anii jechaadha. Sana dinne egaa sana diduudhaaniti deemne. Yeroo qabsoo hidhannootti bobbaanus carraa yoo nagaan argame biyya keenyatti argamne ummata keenyaa wajjin qabsaa'u cufnee karaasaa cufnee miti. Eegi yaamichi nuu godhamellee duub sirriitti xiinxalee dhumnee ka jedhan hayyuu dureen aboqaam ce'umsa jaalgalaasa dilboo sabab qabsoo hidhannoo dhiisuun karaa nagaatiin qabsaa'u murteessaniif ibsuuni. Jijjiiran mootummaan Dr. Abiyyi Ahmadiin hoogganama akka biyyattii godhuu jira. Hanqinni akkum jiru ta'eenum deeggarraa jedhan. Nuti yeroo as kaanutti jijjiirama jiru hamma nuu danda'ame xiinxalleerra. Waan erga dhufnee hubanurraati jijjiiramni kamuu jechuun sirna hacuucaa ta'e tokkorraa sirna wayyaatti tarkaanfanne yeroo jedhan rakkina qaba. Rakkina ni uummataa jechaadha. Rakkinni kan jiraatuuf immoo sababaa garaa garaati. Sababaa guddaan tokko humnoonni jijjiiramicha hin feene gama tokkoon humnoonni jijjiiramicha fedhan deeggaran immoo gama biraan yeroo jiraatan humnootni immoo jijjiiramichas jibbu deeggaruus dadhabanii gidduu kana daddaaqan garuu kan warra deeggaruu ituun ta'in kan warra dura dhaabbatan oduu sana afarsan oduu oomishuu afarsu hojii godhatanii kan deemanis jiru. Humnoota kana sadiitti qoonnee ilaaluu yaalla akka ilaalcha keenyaatti. Humna sadiitu jira. Jijjiirami siyaasaa ha jiraatu malee rakkoon baay'eelleen jiraachuu himuuni. Sababi rakkoo tana maal akka ta'e furmaata ta'uu malaa jedhanii lakkana kaasanii dubbatan hayyuu dureen kun. Amni jijjiirama amma jalqabame cinaacha gaarii qaba. Cinaacha immoo ammayyuun qulqullaa'in qaba. Gama dimookiraasiittis yeroo jennu hin hubatu nutti fakkaata nuun. Caasaa dimookiraasii gadhaabuuf barbaachisu utubu. Caasaa sana utubuudhaaf immoo dursanii caasaa hacuucaa ta'e kan kanaan dura biyyarraa hanga gandaatti caccaasamee jiru bifa qabsiisuun barbaachisaadha jecha. Kun immoo hojii guddaa ta'uu namoonni hubata. Haa yerootiin wal qabate dhimmi magaal Finfinnee dubbii seenaa waan taateef haq irratti hundaa'u mootummaan murtee seeraa akka dabarsu qab gaafatan. Kanumaan wal qabsiisuun oloolii maqa balleessa ka dubbii Finfinnee da'oo godhachuun kaayoo sirni federaalizimii balleessuun olaantummaa sab tokko ijaaruuf godhamu akka paartii keenyaattiin balaaleffannaa yookaan cimsinee morminaa jedhan. Egaa
haala amma jiru fi falmaa amma mul'ataa jiru kanaan yooni gabaabsee walitti kaase gaaffii Finfinnee gaaffii bilbiltuu fi jabduu ammatti gaaffii ijoo godhee Oromoon ganda isaatti karaa irratti mana shaayitti mana maaliitti irratti dubbachaa jirudha. Waa'ee Finfinnee Oromoon kaasu seenaa deddeebi'amee isinitti himamaa ture kaasuuf miti. Gaaffii amma lafa jiru kana gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo keessaa isa tokko ta'ee nafasaa ta'ee kan ka'u ta'ee ilaalla nuti jechaadha. Humnoonni garaagaraa karaa garaagaraatiin ololaan haa ta'u bifa adda addaatiin duula adda addaa gochaa jiru. Duulli kun magaalattii qofa itoo hin ta'in magaalattii haguuggaa godhatu malee dhimmatti akeekkate guddaa qaba nutti fakkaata. Dhimmi tokko mirga hiree murteeffannaa uummatootaa kan saboota cunqurfamanii fi sablammoota cunqurfamanii isaa wajjin wal qabatee immoo sirna federaalizimii diriire diiguudhaaf haala propagaandaa anjeffachuudhaaf kan deemu fakkaata. Oromoon immoo laalchisee dhugaa yoo dubbatamee jibbii Oromoo ka duriirra caalaa hammaatee argama. Eessatti? Magaalaa kanatti. Itoophiyaa biyyi jedhamtu kun Finfinneedhumatti waan deebite fakkaata waggaa tokkoon kana. Waan dhufu hundi ololli haa ta'u, duulli haa ta'u, maqaa balleessiin nama dimokiraasiitti amannaa jedhan dhiisnaan namuma namummaan itti dhaga'amurraallee hin jaallate dhaga'amuun hin dhaga'ama jedhameen eegamnetu deemaa jira jechaadha. Haalli kunoo bu'aan isaa maali laata? Warri waliin jiraachuutu nu wayya, tokkummaan nu wayya jedhanii tokkummaa jechuu diddan jedhanii taappellaa adda addaa nutti maxxansaas ga'anii jechaadha. Yaaddoon ani qabu namni biraas qabaachuu dhabu jedhu warra mirga isaaniitiif qabsaa'an itoo hin ta'in warra tokkummaa jedhan maraatantu uummatoota moggaatti dhiibanii faca'iinsas yoo ta'e diigamiinsas yoo ta'e hordofsiisa kan jedhu qabaan. Nuti kaleessas ta'e har'a maal jedhani afaan Oromootiin hiikkaa isaan dhabee zaranyaa waan jedhan tokko hin jiru gaa afaan Oromoo keessa. Kanaaf nuti sanas miti taanees hin beennu ta'uudhaafis hin deemnu jechaadha. Jalqaba nuti tokkummaa uummatoota cunqurfamanii dhaaf kan dhaabbatu tokkummaan isaanii hariiroon isaan bilisummaa walqixxummaa wal kabajaa irratti hundeeffamerraa tokkummaa dhufu deeggarraa jechaadha. Finfinneen dhaabbattoonni addunyaa keessatti hin dhalatanii hin jiraatin hin jenne. Uummatoonni naannolee biraa magaalaa kana keessas hin jiraatin hin jenne. Na buqqisuun, na ari'uun, aadaa koo balleessuu, eenyummaa koo balleessanii naannoo kanarraa na fageessuudhaaf ta'e jedhanii sagantaa baheedha inni narratti ta'uu qabudha. Lammaffaa dhimmi Finfinnee
karaa seeraatiin xumura argatuu qabu. Maal jechuudha kun? Yeroo baay'ee waa'een Finfinnee ni ka'a, deebi'ee awwaalama. In ka'a, deebi'ee awwaalamaa jechaadha. Yeroo haalli akkasii ta'u, egaa maal agarsiisa kun? Akka warri faranjii jedhanitti justice delayed is justice denied jedhu jechuu faranjoon. Dhugaani akka harkifataa deemu tokko dhugaadhuma maal haqni harkifataa deemu tokko yookaan murteen harkifataa deemu tokko akkuma waan hin jirreetti ilaalama akka jechuuti tolcheellee onii kubaadde. Kuni furmaata argachuu qaba. Haqa keenya irratti, mirga keenya irratti, dhugaa keenya irratti waan namni walirraa kennee fudhatu qaba. Dhugaa jiru irratti garuu, haqa jiru irratti garuu walii kennanii fudhachuun hin salphatu. Kanaaf Finfinneen nafa qabsoo saba keenyaa kan Oromiyaatis Oromoon gaaffiinsaa eenyuttuu ituu hin darbin, eenyuttuu ituu aariidhaan ka'ee kara biraatti hin tarkaanfanne karaa nagaan seeraan akka furmaata argatu tattaafatu irra jiran jedha. Naannoo eressensa jaallankoos mukaa jiru waa'ee Finfinnee hanganirraa ergan hanganirraa jedhee jaallanis ni ibsu jedhee ni yaada. Paartii Kongireesa Federaalaa Oromoo irra kayaada kennan Abbi Maammoo Gadaa paartiin Oromoo oduu baratamtan odeessuu dhiisuun uummata dhiyaatanii fedhii uummata maal akka ta'e bal'inaan uummata waliin mari'achuu qabu jedhan. Maammoo Gadaa itti daruun ABO'n tokko ta'ee bahee shan ta'ee galuuf sababi isaa maal akka ta'armuman nutti muqabdanii jechuun paartilee siyaasaa Oromoo waya lubbuu qabe jabdu muddamsiise. Akka duraan Oromoo irra fagaattansanii miti dubbiin. Tika qabdanii eegumsa qabdanii wanna gootan hundaa seera fi safuu Oromoo eegdanii deemuu qabdan. Tokko wanni ta'uu qabu yeroo hundaa wanni sirna dabre keessatti barannee namni waltajjiirra taa'u aangoorra taa'u wannoo waltajjiirra koruu yeroo hundaa yaada isaa uummata obaasuu malee uummatatti gadi naquu malee aadaa uummatarraa yaada fudhatudha hin baranne tanaan durasi kana alagaan nurratti hojjetaa ture. Amma siyaanni kun akka nuti fufuun barbaadu bal'inaan walgahii gubbaarratti yaadni bal'aan uummata keessa waan jiruuf dura yaadni uummanni qabu maal jedhamee uummatarraa yaadni fudhatamee irratti mari'atamuu qaba. Amma bifa kanaan wanni nani jidduudhaan harka baaseef akka yaaduutti namni tokko waltajjiirra jiru tokkoon hoggaa dubbatee tanaan booda hin dadhabnaa sirna biraatis hin qabnaa mariin keenyaa fi addaan deemuuf taana. Kanaaf warri waltajjii tokko irratti dhiyaate yaada isaa walitti qabee namni tokko dhiyeechuu qaba. Dirqama namni achirra waltajjiirra jiru hunduu dubbatuu hin qabu. Yeroo keenya eeguuf jechuufan jaa kuni baratamuu qaba. Ormi kuni nu hooggananii qabsoo Oromooti irratti wareegama guddaa kafalanii hin kabajnaa hin jaalan. Ta'us kaayyoo Oromooti fi dhimma Oromooti olii miti ormi kun. Kaayyoo Oromoo fa'ii Oromoo jalatti buluu qaban kana beekuu qaban isaanis nus kana beekuu qabna. Kabajaan isaanii guddinni isaanii hanga Oromoo fayyadaniif hanga Oromoodhaa bu'aa buusaniin qofa ta'a. Wanni biraan jiru. Kanaafuu amma nuyi haasofni hanga ammaatitti haasamaa ture suni kanuma tanaan dura warri xiinxaltoonni adda addaa miidiyaadhaan nutti haasaa turantu dhaggeeffataa ture. Wan haaraa miti. Oromoo wanni barbaadu wanni haaraa furmaata kan nu barbaadu rakkoo miti rakkoo odeechuu miti. Furmaan akka nutti himamu barbaadna nuyi. Wanni barbaadnu maal? Amma asitti warri adda bilisummaa Oromoo jedhan lamatu as jira jedhan. Maaliif lama ta'anii maalirratti wal loltanii maalirratti addaan baatanii asitti akka nutti himtan barbaadna. Wanni barbaadnu kana ifa barbaadna nuyi. Golgaa miti kan barbaadnu ifa baatanii waan wal loltaniif maalirratti akka addaan baatan nutti himaa Oromootti himaa.
kana barbaanna. Kanaafuu wanni dhimma Oromootii fi kaayyoo Oromootii ol ta'e kan ilmaan Oromoo itti wareegaman dhiiga Oromootirra dhaabbannee kan haasa'aa jiru. Isaantu dhiiga isaaniitiin asiin nu gahe ifa kana kanan argan har'a immoo nu waan kanatti qoosuu hin qabnu eenyumtuu itti qoosuu hin qabnu golgaanis jiraachuu hin qabu dhoksaanis jiraachuu hin qabu. Oromoon dhimma isaa beekuu qaba. Kanaafuu ABO jedhan alaabaan tokko maqaan tokko waan isaanitti addaan baan hin beekne yaanni isaanii waan itti oduu yaanni kanarratti addaan baane kanarratti addaan gorre jedhanii beeknetti oduu waan isaanitti addaan goran beekne gaafannee kamtu siriidha kamtu sirii miteennee addaan baafirree tokko deeggarra garaagarummaa isaanii nutti himan golgaa goranii nutti as deemaa jiran akka tokkollee addaan baanee beekne kanarra kana wayya jennee akkan deeggare nu godhaa jiran kun akkatti itti fufuu hin qabu. Golgaan kun diigamuu qaba. Garaagarummaa isaanii beekuu qabna. Waan isaan wal dhabsiise beekuu qabna. Kana beekne Oromoo furmaata kennuu danda'uu qaba. Akkanumatti hunduu maqaa tokko yaammatee alaabaa tokko baatee garaagarummaadhaan wani nu jidduu taa'uuf jiraachuu hin qabu. Ammaachi kun itti fufuu hin danda'u. Maali rakkoon Oromoodhaa? Dhaabbileen Oromoo kan tokko ta'uu dadhabanii maali? Sababa isaanii nutti himan. Akkanumaan addaan hin bahu nam hoo addaan ba'an kanaaf addaan gorra jedhee warri ajiru kun nutti himoo barbaachisaa ta'e. Maaliif akka addaan gorra yaa beeku? Sanduuba jaarsi Oromoodhaa laallee xiinxallee hoo dandeenya hin araarsina. Hoo dadhabne kan dhugaa qabu xurree deemnee kaan gannee biraa deemu. Waan shanii afur deeggarree wani deemnuuf hin jiru. Hoo kunis nu yaame achuma dhannee hoo kunis nu yaame achuma dhannee tokko kan balleechu asirratti balleechaa nutu qaba. Dhugaa addaan baafnee abbaa dhugaa xurree deemuu qabna malee kan nu yaame maqaa Oromootiin kan nu yaame hunda xurree deemu nurra jiranatti fakkaatu ammarraa achitti. Kanaafuu wanni hin jehu kanumaa dubbii qoosatii miti duratti isaan illee nu qabaa jedhanii tolchineet isin qabnaa of eeggadhaa deemadhaan ja'an. Eega irra gaafiin gargar armaattota marichaa irra ka'uun kan irra mari'atamu yoo ta'u ABO maaliif bakka hedduu caccabe sababi isaa maali? Diigamuu ABO'tiif itti gaafatamu ka fudhateen Finfinneen kaan isii Oromoof qabdoo bu'aan federaalizimii maan bulchiisi mootummaa Dr. Abiy Ahmadiitiin hoogganamu gaafii Oromoo kabar dheeraa akkamitti deebisuu qabda dabalatee wamedduu ka'uun irra wajedhan. Oromoon miliyoona 60 waan ta'eef paartii miliyoona 60 nun barbaachisu. Maaliifi paartiin baay'achuun filannoo irrattis guddina irrattis Oromoo adda qooda. Ishee kan akka beektan hin barbaada ummati addana jiru. Garuu paartiiwwan amma yeroo kana maqaa Oromoof gurmooftan warri addana jirtanis dafaatii faladhaa jechuun barbaada. Qeerroon gadi isin hin dhiisu. Kana beekaa. Isa fagoo miti harkanaan rukutinaa yeroo gubata harka rukutuudhaan callisaana dhaggeeffadhaa yeroon akka hin deemnetti. Arra paartii dhibba taatanii uummata Oromootti gadi baatanii borsagalee uummata Oromoo iddoo dhibbatti cirtanii uummati inni ijaaramee nurra jiru akka inni nurratti aangoo godhatuuf karaa banaafii jirtu. Kanaaf bor akka kanaan filannootti baana jettanii deemtu yoo ta'e magaalaa keessa yoo ta'e koobilistoonii guutee jira. Baadiyaa yoo ta'e shimala jira. Kanaaf Oromoon isin hin barbaadu tokko taa'arraa qabaati. Kanan isinittin. Adda bilisummaa Oromoo jettanii maqaa qubee tokko of duratti maxxansitanii jirtu. Essi saa caa taa jettanii hin tokkoome maan nu tokkoomsitu noo kanaan dura tokkoomne wayyaane calaamne. Isa kam nu tokkoomsitu. Eessatti nu ceessuftu noo kanaan dura tokko taane ceenee as geenyeerra. Isa kanaaf amma isinitti himna. Keessumaa paartiin maqaa Oromoo qabattanii bilisa baasaa jedhamaa jirtan adda bilisummaa Oromoo warri jedhamtan warri bakkee jirtanis
miidiyaan jira waan ta'eef bor miidiyaadhaan arras miidiyaan hin nageessu. Tokkon taatan taanaan humna qeerroo tokko goone isiniin calaamne paartii qeerroo hundeessina tokkon taatan taanaan. Kanaafi adaraan isiniin jedhaa uummata Oromoo keessa jiraachuu barbaaddu ta'e tokko ta'a. Yoommoo akkuma kanaan duraa biyya hambaa dhattanii achi doolaarii walitti kuurrattanii ittiin jireenya keessan geggeeffachuu barbaaddu yoo ta'e immoo garaagara facaadhuma jiraadhaan jedha inni tokkoffaan. Nuti arra wal malee humaa hin qabnu mataa yoo walitti hin qabatiin buqqa'uu keenya ammallee faca'uu keenya ammallee diinni qaxxaamuraan mataa keenya gubbabbahuu qofa. Bar nuti ilmaan abbaa gadaatii nuti bar ifii biyya tanallee bulchuu ni dandeenya agarsiifneetiis jirra. Kanuma mataa qabachuu qabna. Amma garuu namni maal nuun jechaa jira Oromoon bar ergamuu malee ergachuu hin beeku. Inni tokkoffaa waa'ee tokkummaa siyaasaati. Maqaa Oromootiin kan hundaa'e sosocho'aa kan ture hunduu tokkummaa dhaabuu murteessaadha. Tokkon taanu taanaan seexanaaf diinaaf karaa bannaa jechaadha. Seexanaaf diinaaf karaan baname karaa siyaasaa manadhaa keessatti illee sobaan dhufanii kan ragaa nurratti ba'aa turaniiru. Achi keessa galee dubbachuu hin barbaadu. Kun inni tokkummaa dhabuu keenya. Ijaa kana siyaasaan kan hundooftan keessuma karaa obbo Galaasaa rakkinni waan jiru natti hin fakkaatu beeka bareechee. Karaa adda bilisummaa Oromoo galanii amma naannaa Gullalleetti biiroo bananis beeka. Rakkoon hin jiru. Karaa OFECO yookaan immoo Oromoo Federaal Koongireesis rakkoon hin jiru. Tokko taataniis hin deemnaan hundumtiyyuu karaa hundaayyuu haalli gaariin saba Oromootiif karaa banaa jennee yaadna. Tokko ta'anii deemuun murteessaa waan ta'eef tokko ta'aa deemaa tokkummaan guddatu kan jedhu yaada akkasiin kenna. Inni lammaffaa waa'ee federaalizimii ka'ee ture. Federaalizimiin warri waa'ee tokkummaa Itoophiyaa odeessanii isa gara biraadha. Nuyi federaalizimii kan jennu ethnic gruppii gubbaatti hundaa'ee gaaffii saba Oromoo gubbaatti hundaa'ee ethnic federeeshinii barbaadna malee karaa bishaanii, karaa lafaa, bahaa dhiyaa, kibba kaaba jedhamee federaalizimii akkasii hin deemamu. Kun gara booddeetti akka hin deebine sana cimsaa akka deemnu karaa kanaa hundi keenya iyyuu yaada tokko qabaannee adeemnu qabnaa kan jedhudha. Inni sadaffaa waa'ee Finfinneeti. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Sammuu Oromiyaati. Teessoo mootummaa Oromiyaati. Lafa Oromiyaati. Karaa hundaayyuu kana gubbaatti kan murteessu saba Oromooti. Gaaffiin Oromoo maraa tokkummaa natti fakkaata. Dogoggoreera. Isa kanaafuu mee waan itti jirtan dhimma tokkummaa kana irratti waan itti jirtan nutti himaati. Waan sin dhorkummoo adda baasaati ifa nuu godhaati. Oromoon waan gochuu qabu silaan mala beektu lafa nuu kaa'aati. Yoo dhuguma tokkummaa Oromoon barbaaddu ta'an immoo har'a addana kana teessanii akkaataatti deemtan koree dhaabdanis ta'u roodmaappiis tolchitan nurraa akka baatan barbaannaa ulfaadhaa galatooma. Haga arraan tana magaalaa Finfinnee keessa harree ariiti Oromoon. Warra biyya namaatirraa dhufee har'a abbaan irratti makiinota adda addaa biyya teenya keessa xayyaaraan nu gubbaa bobba'an. Waa'een Finfinnee nutu gabaabse. Gaaffiin keenya Finfinnee ta'uu qabu. Baardaar ta'uu qaba. Aanaa Maccaarra jirti. Seenaa dubadhaa. Gaaffiin keenya Gondor ta'uu qaba. Siidaa irratti ijaarreetu jira. Gaaffiin keenya Aksum ta'uu qaba. Siidaa keenya kallacha irratti jira mana abbaa muudaa irratti. Gaafa nu gabaabsine duubatti deemne waa'ee Finfinnee irratti dhufani. Yoo nuuni kun seenaadhaan barbaadee fakkeessuu miti. Qoradhaa. Arkeoloojistoonni jiru. Seenonni jiru. Aanaa Maccaa jedhamta ammayyuu Baardaarra jirtu. Gondor immoo siidaa Oromooti. Kallacha irra jira. Oromootu hojjete. Ilma Oromootu hojjete. Aksumis akkasuma. Yoo achi dheeressine isheen asii ofumaa deebiti. Oromiyaan garaacha biyya tanaati. Turuu biyya tanaati. Kalee biyya tanaati. Obboleeyyan kiyyaa Jaallalammaa Magarsaadhaa akkasumatti abbaa biyyi ministeera biyya teenyaa nuti kasi ol baafin arraas baruuf biyya teenya irratti abboomuuf. Obboleeyyan keenya kagabbee ilmaan Oromoodhaa kan bahaa fi kibbatti dhume arrallee du'an barbaannu nuti.
duune nu ga'e biyya teenya irratti abbummaa barbaanna. Bulchiinsi yookiin siyaasi deemamu tokko yookiin lama ta'uu qaba. Amma kan jennu tokko isa jijjiirama biyya bulchaa jiru inni akkasumatti taafuuf warri isaa ala jirtanii tokko ta'aa jenna bulchiinsi. Tokko immoo gutaatan kaleessa haalatti wal dhabdanii deemsaaf kaayyoo irratti wal dhabaniiru. Har'a immoo tokko ta'aa kottaa araaramaa gujaramu isaan warra wal dhabe lamaa miti aadaa gaarii qabna. Warra wal dhabee warra yaadaan waliigaluu dhabe miti kan tokkeessu. Uummata isin as keessa jiru manguddoo aadaa duudhaa Oromoo dhugummaan qabu jaarsii kan harkaan hin tuqamne udaan nama nyaachisaa jedha. Dhugaa baaseetu haqaan waaqaaf lafaa jedheetu manguddoon as keessa jirtanii akka duudhaa Oromoo saganamaa sagadaa keessatti koottaatiyyuu isaanuun jedhu tokko taana jedhu gidduu isaanii taa'atii duudhaa Oromootiin araarsaatii paartileen yookiin dhaabbileen siyaasaa lamaan biyya keessa akka jiraatanii uummata keenya dabareen yookiin inni caala beeku akka uummata keenya hoogganu barbaanna. Waa'ee diigamu ABO ilaalchisuun jalqabaaf deebii katti kennan ittaanaan hayyuu duree ABO tokkoome jeneraal Hayiluu Gonfaa wal dhabdeen ABO jidduu turte kan jennee machuu baannus dhibbi keessa dhibbitti gaafatama haa ta'u nu hooggantoota dhaabbatichaa jechuun kan immoo akkami buufannaa don taane buufanne irratti haasofnaa jechuun haasawa hayyuu duree qaama ce'umsa galaasa dilboo saaduun jalqaban waadaan xumuratan. Hayyuu duree jalqabaa adda bilisummaa Oromoo kan turan eega jaal Magarsaa Barii wareegamanii wareegama isaanii fi maana isaanii harkaa fuudhanii jaal Magarsaa Barii maalirra turtanii maaltu ture maal waadaan ture maal yaaddan jennee gaafachuu dadhabnullee kana yaadaa turan jennee yoo tilmaamnellee nama lubbuun jirummoo isaanitti taanee bara isaan hoogganaa turan jaarmiyaan kun jaarmiyaa jabaa tokko kan hin facaane kan qaanii hin qabne kan hoogganaa turan jaal Galaasaa Dilboo asitti argachuu kootiif umurii sinni adabalu kabajaaf ulfina toltanii warra aaraa dhalates ijoollee miliyoona horattanii baga rabbii waltajjii kanaan sin ga'ee nama akkasumatti yooma xiqqoodhaan dhaabbannee dura dubbannuu miti kabajaa keenya eenyummaa keenya utubaa keenya waan ta'aniif baga asinu singa'ee jedhaa jaal Galaasaa wajjin akka jaarmiyaatti isaa ta'u akka nama dhuunfaatti bilbilaan wal beekna malee qaamaan eeguma as dhufanii wal beekna wal kabajna nama kabaju keessaa isaan tokko waan fedheyyuu haa ta'ani waan fedhaniyyuu haa godhanii maaliyyuu irratti haa ka'u Oromoon nama safeeffachuu keessaa akka abbaa ofiitti akka riferensii ofiitti kan fudhatu keessa hayyuu keenya ta'uu isaanii jala malee ibsuuf barbaada. Ittaansee gaaffiin eessumattuu ka'anii waa'ee tokkummaati. Waan tokkummaa kana maa'inni wanti isin dhibee maal rakkattanii maaluma garaagarummaan keessanii maa tokko ta'uu diddanii maal qaanessitanii akka jaarmiyaa Oromootti gaafa biyya gallu dura kan yeroo gaafanne keessa jaarmiyaan keenya tokko taanee baanee meeqa taanee dhufuu keessatti dhiifama nu godhaa inni ammas wanti nu dhibe waan ammanatti waltajjii irratti mannee waan guddaadha waan amma tulluu kanaa ga'u waan dhiibuu hin dandeenye waan akkasiin nu mudatee illee kan isinitti hin qabnu kan wal dhibe nuyi Oromoollee miti qeerroollee miti uummata Oromoo miti qabsaa'otallee miti kan wal dhibe sadarkaa hoogganaatti warra jirruu fi warra jiru duwwaa kana keessa harka qabdan kana keessa Oromoon harka qabu qeerroon harka qabu ummanni Oromoo kan qabu qabsaa'onni dhugaa kan wareega kafalan harka qaba. Tarii warra lubbuun jirru harka keessaa qabna kun kan mataa keenyaati kan sinnuun jettan kun rakkoo keenya maarree rakkoon sun tokko lama jedhaan nutti moo jettani mee Oromoon akka jedhu
waan fixatu eega fixatanii boodee yoo dubbatan irra gaarii. Qilleensi waanuma gaarii suutee deemti waan gadhee suuteetuma deemti. Wanti dubbannu hundumtuu waltajjii kanarratti waanuma hundi keenya gammachiisuu miti. Kan itti gammadu jira, kan itti gaddu jira, kan itti hojjetatu jira. Garuu dhumarratti yeroo gabaabaa keessatti jaalalli yeroo hin ta'in yookiin suwwaan akkas nuun jettaniif otoo hin ta'in haalli Oromootu nu dirqee yeroo gabaabaa keessatti kan tokko taanu kan walitti bannu tokko taanee caasaa tokko jalatti kan gallu waliin gallee hojjenna kan immoo waliin hin gallee hojjechuu dandeenye waliin diineffannu waliin hadheeffannu waliin deemna kun waadaadha gaara duuba jirraa gaara gubbaatti ol abaanu fayyaa ta'uufadha. Hayyu dureen ABO qaamce'umsaa Magaalaa Dilboo deebisanii ABO durii tokkitti dhaabuun hawwi isaanii ta'uu himuuni ABO tokkoomsuuf irratti hojjechaa turran mallee jabeessinee qaam dhimmi ilaal waliin hojjannaa jedhan. Kanaaf immoo paartileen siyaasaa ABO hamaqa gargaraatiin socho'an cufa akka inni irra walitti dhufuu qaban gaafatan. Gaaffiin Oromoon qabu kan biraa immoo kan hunda keessanuu mataa keessa jiru tokkummaa dhaaboota poolitikaa Oromooti. Keessumaa tokkummaa adda bilisummaa Oromooti. Akkuma uummanni keenya fedhee tokkoomuu qabu namni tokkummaa jibbu hin jiru. Nuti akka dhaabaatti dhaabni keenya haala har'a keessa jiru keessa jiraachuu gammachuu ittiin qabnu. Cabaa lafee keenyaa copha dhiiga keenyaatu keessa jira waan kana. Isarra caalee immoo jaallanni guguddoo hayyoota ilmaan qotee bulaa dubartoota jechuun shamarran dhaaba keessatti wareegamanidha. Fayyee tokko ta'ee arguu barbaannaa jechaadha. Duraanis ta'e amma wanti kun akka dhugoomu tattaaffii hanga dhiyoo kanaatti gochaa turre. Gochaas jirra. Hundi keenya waltajjii tokko irratti walitti dhufnee ammoo dhibdee keenya gara tokkotti qabsiisnee waltajjii dhaabichi qabu isa guddaa irratti walitti dhufnee tokkummaa isaa mirkaneessuudhaan dhaabicha tokko qochuu qofaa miti. Addi bilisummaa Oromoo humnaa'ee waltajjii poolitikaa biyya kanaa keessatti humna qooda kennuu danda'u akka ta'utti haaromsuun jajjabeessuun barbaachisaadha jenna. Kun immoo kan inni ta'uu danda'u warri dhimmi ilaalu hundi jechuun dhaabonni adda bilisummaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin jiran qulqullummaadhaan waan hundi keenya mata mataatti barbaannuuf duuba keenye kunoo isiniif warra immoo lubbuun hin jirreef ilaallee fudhannee wareegas yoo ta'e wareega haa kafallu nuti wareega yoo barbaachisa ta'e kafaluuf qophiidhaa jenna jecha. Dhumirran mariin ABO qaamce'umsaatiin guyyaa guutuuf godhamtu mammaas kanaan xumuramuun nulleen kaamera keen fudhanne irra galle guyyoo waaroo abba jirma tur waan nu daawwattaniif galata argadhaa jenna. Nama lamatu obboloowwanii meekii kanatu haasawaa namatti ol sagalee dheeressaa hedduu amala hammaata namni kun gaafa kana nama lama obboloowwanii amala hammaatu kanatu du'e yoo inni du'e qabrittiin deemanii obboleessi silaa booy'aa jala deema booy'aan deemu jechaa deemu isii nama kiyya ati obboleessa kan keettu du'e in boochu in cal'iftu maa akkana jetta jennaani obboleessuma kiyyan amala isaa beeka warri qabrii eegana nagayaaniin buluu jeejaan maaliif waan kana jaa
nu warri siyaasaa kun wal beekna rabbiin isin qabee jabaadhaa nu qaba. Oromoon tokko, Oromoon tokko. Gamtoota kabanni kakanni dangaadhaa kan mataan gaatiitti nut Oromoon tokko taane lafeef dhiiga walii gamtoota kabanni kakanni dangaadhaa kan mataan gaatiitti nut Oromoon tokko taane Baba Kibba Bagadika Kesa Ala Tukotani Dina Palmana Duru Tirandus Katukoyana Tukotani Dina Chifana Duru Tirandus Katukoyana Dini kenna toko Dikni kenna toko Dimi kenna toko Nu toko toko tani jira Biftu nu batira pirra Dini kenna toko Dimi kenna toko Dikni kenna toko Nu toko tani jira Nu gamulatira pirra Amantaan osoon kotamne boolla tokko tawwaalamne Gaaf gammachuus waliin gamanne gaafa gaddaas waliin gattine Har'a mi'aanu mudate Oromummaadhaaf dhandhamne Gaafa gaarii kennurraa murame Afaan tuyye ijatu boo'ee Inni yoomuu bardhiguma Dimina dhiise yomburra'ee Gaafa gaarii kennurraa murame Afaan tuyye ijatu boo'ee Inni yoomuu bardhiguma Dimina dhiise yomburra'ee Dhimmi kenna tokko Dhiigni kenna tokko Galmi kenna tokko Nu tokko taane jirra Biftu nu baatira birra Dhiigni kenna tokko Dhimmi kenna tokko Galmi kenna tokko Nu tokko taane jirra Dhugaa mul'atteera birra Kan midhamnuuf Oromummaa Kan bukkaanuuf Oromummaa Kan nu jidhus Oromummaaf Kan nu fixus Oromummaaf Dhimma kamiinuu keessatti kan qoodannu wal qixumaaf Ummata Rabbii tokko godhee eenyu gargarree hin baasu Kakuu qabna kakuu jabaa wamtu duubannu hin deebisu Ummata Rabbii tokko godhee eenyu gargarree hin baasu Kakuu qabna kakuu jabaa wamtu duubannu hin deebisu Dhimmi kenna tokko galmi kenna tokko dhibbi kenna tokko Nu tokko
tunu baate rabbirra digni kenna tokko digni kenna tokko galmi kenna tokko nu tokko taane jirra dhugaa mul'atte rabbirra